Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya oduu jenajjantootaa kan isinitti himu qophii dambaliiti. Jalqaba irratti matoota oduun. Muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e Feesbuukni labsii yeroo hatattamaa labsan. Miidhamtoonni shamarranii wallaansa hatattamaa mooraa waraana Imo irraa waan dhabaniif gamoo Snapchat geeffamaati jiran. Mootummaan biyya WhatsApp kan ta'e nambarri muummicha ministeera miseenjaraatiif xalayaa katabe. Amma oduu bal'inaan. Haleellaa qeerroon jenajjantootaa kalee galgala mooraa Imo jaamtu keessatti shamarran irratti bananiin yoo xiqqaate shamarran 15 haadha warraa ta'aniiti jiran. Akka itti gaafatamaan qeerroo jenajjantoota mooraa Imo kan ta'e viidiyoo kool jedhanitti qeerroon jenajjantootaa baay'een mooraa lolaatan taate miseenjara keessatti weerara shamarran irratti baneen qeerroo jenajjantootaa baay'een miidhamaniiti jiran. Obbo viidiyoo kool akka jedhanitti shamarran boombii jaalalaa baay'ee darbatuun qeerroo jenajjantootaa 100 lakkaa'aman abbaa warraa ta'aniiti jiran. Yoo xiqqaate qeerroon jenajjantootaa 500 tilmaaman hospitaala Firii Kool jedhamu keessatti wal'aanamaa akka jiran obbo viidiyoo koolatti seeti jira. Obbo viidiyoo kool akka jedhanitti eegalaltoonni baay'een qeerroo jenajjantootaa jalaa abbaa warraa ta'anii irra baay'een isaanii miidhaman haleellaa shamarranii sodaatanii haluu irraa bahachuudhaaf weerara mooraa Imo keessatti bananiin boombii gurguddoo kijiba jaamtu baay'ee darbatuun shamarran 15 haadha warraa ta'aniiti jiran. Baay'een isaanii wal'aansa hatattamaa dirree lolaa Imo jaamtu irraa waan dhabaniif gama hospitaala Snapchat akka geeffamaa jiru obbo viidiyoo koolatti seeti jira. Odeeffannoon gaazexeessaa keenya Samsang irraa nu geessa akka jettutti gochaan qeerroo jenajjantoota dirree lolaa Imo keessatti loltoota isaanii dubara irratti raawwatan shamarran baay'ee dallansiisuun meeshaalee lolaa kanneen akka uffannaa babbareedduu uffatuun misaa'ila gurguddaa footoo jedhamu dirree lolaa Instagram irratti buufataniiti jiran. Mootummaan biyya WhatsApp kan ta'e nambarri akka jedhanitti muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e Feesbuukni dhimma kana hatattamaan yoo gidduu laaluu baate gaagaamni hamaan waldhabbii qeerroo jenajjantootaatii fi shamarran gidduutti ta'e kun biyya isaanii WhatsApp illee akka ga'u oduu himtu WhatsApp kan ta'e Send gaazexeessaa keenya Samsangiif himeeti jira. Muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e Feesbuukni walgahii paarlaamaa magaalaa Laayif irratti akka taa'an kan dirqisiise qeerroon jenajjantootaa baay'een haleellaa miseenjara keessatti banameen shamarran dheessanii irra baay'een isaanii miidhamanii hospitaala Firii Kool keessatti wal'aanamaa akka jiranii fi muraasni isaanii riifariin gama guruuppaa akka dabarfaman taasifamanii jiraachuu fi yoo xiqqaate jenajjantoonni 50 tag jala tattaa'uudhaan wal'aansa eeggachaa akka jiran akkasumas abbootiin warraa muraasni haadha warraa isaanii dirreetti lakkisuun qeerroo jenajjantootaa waliin lola eegaluun muummicha ministeeraa walgahii hatattamaa magaalaa Laayif irratti akka godhan taasiseeti jira. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti labsii yeroo hatattamaa ji'oota 3f akka labsamu ajaja dabarseeti jira. Labsiin kunis kan ilaallatu haadha warraa, abbaa warraa akkasumas kanneen kana fakkaatan gama miseenjaraa akka hin seennee fi yoo didanii seenan jaalala isaan qabuuf itti gaafatamaan matuma isaaniiti jechuun labsii yeroo hatattamaa labsee jiraachuu oduu himtuun Feesbuukaa tan taate Poost addeesseeti jirti. Akka oduu himtuun Feesbuukaa tan taate Poost dubbattetti qeerroon jenajjantootaa haleellaa shamarran miseenjara keessatti banee sodaatuun mooraa lolaa miseenjara irraa deessanii akkuma gama Imo dhaqaniin weerara shamarran irratti bananii shamarran baay'ee madeessuun meeshaalee lolaa tan taate footoo shamarranii baay'ees booji'anii paaspoora feekaa baafatanii shamarran fakkaatuun meeshaalee lolaa tan taate footoo shamarranii tanneen mooraa Imo irraa booji'atan baay'ee fudhatuudhaan gama dirree Feesbuukaa dhufanii akkuma isaan weerara qeerroo jenajjantootaa kanneen abbaa warraa ta'an irratti banuu eegalaniin gowwajjees Feesbuuk kan ta'e sheer to'annaa jala oolchuun mana hidhaa yeroo kan ta'e Laayik keessatti hidheeti jira. Akka abbaan murtii kan ta'e komantiin gaazexeessaa keenya Samsangiif himetti shakkamtoonni shamarran fakkaatuun abbaa warraa irratti dhukaasa banan hidhaa umrii guutuutiin qilintoo Feesbuukaa kan ta'e biloo keessatti adabamaniiti jiran. Daawwattoota keenya kabajamoo oduuwwan ammaaf jennee qopheeffanne kanumaan raawwatam. Oduu biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti oolaa kan isin jedhu qophii dambalii jaalalaati. Qophiiwwan keenyaaf waliin turtii gaarii.